Qeerroon Oromiyaa godinaalee akka Wallagga Lixaa fi Bahaa akkasumas Qeellam Wallaggaa Baalee Harargee lamaanii fi Arsii irraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii bilbilaan dubbise akka jedhanitti laganna nyaataa irra deebiin hayyoonni siyaasaa Oromoo gaggeessaa jiran kun ergaa cimaa kan of keessaa qabu ta'uu uummanni Oromoo beekuu qaba jedhanii qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa Qaallittii zoonii 8ffaa keessa jiran kunneen yeroo dheeraaf lagannaa nyaataa gaggeessaa turuu wal qabatee fayyaa isaaniitiifis ta'e qaamni isaanii iddoo duritti deebi'uu hin dandeenye. Haala kanaan ammoo lagannaa nyaataa amma jalqaban kanan daraanuu miidhaan dhaqqabu hammaachuu danda'a waan ta'eef Oromoon dhimma kana akka laayyootti ilaaluu hin qabu jechuun dhaamaniitiin jiru qeerroowwan yaada kennan kunneen. Paartiin Izemaa magaalaa Finfinnee keessatti manni murtii afaan Oromootiin tajaajiluu hin qabu jechuun mana murtii federaalaatti iyyate. Torbaanotaan dura manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii sadarkaa duraa aanaa Finfinnee banuun isaa ni yaadatama. Manni murtii kun tajaajila seeraa afaan Oromootiin sadarkaa mana murtii aanaatti jiraattota Finfinnee kanneen afaan Oromootiin tajaajilamuu barbaadaniif akka kennus manni murtii waliigala Oromiyaa toora marsaa hawaasummaa gubbatti beekseetiin ture. Manni murtii sadarkaa duraa kun afaan Oromootiin tajaajila kennuun isaa akkasumas ammoo Finfinnee keessatti hundaa'uun isaa bu'uura seeraa kan cabsedha jechuun paartiin Izemaa dhimmichaaf ibsa waliigalaa akka barbaadu mana murtii. Qeerroon Oromiyaa godinaalee akka Wallagga Lixaa fi Bahaa akkasumas Qeellam Wallaggaa Baalee Harargee lamaanii fi Arsii irraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii bilbilaan dubbise akka jedhanitti laganna nyaataa irra deebiin hayyoonni siyaasaa Oromoo gaggeessaa jiran kun ergaa cimaa kan of keessaa qabu ta'uu uummanni Oromoo beekuu qaba jedhanii qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa Qaallittii zoonii 8ffaa keessa jiran kunneen yeroo dheeraaf lagannaa nyaataa gaggeessaa turuu wal qabatee fayyaa isaaniitiifis ta'e qaamni isaanii iddoo duritti deebi'uu hin dandeenye. Haala kanaan ammoo lagannaa nyaataa amma jalqaban kanan daraanuu miidhaan dhaqqabu hammaachuu danda'a waan ta'eef Oromoon dhimma kana akka laayyootti ilaaluu hin qabu jechuun dhaamaniitiin jiru qeerroowwan yaada kennan kunneen. Paartiin Izemaa magaalaa Finfinnee keessatti manni murtii afaan Oromootiin tajaajiluu hin qabu jechuun mana murtii federaalaatti iyyate. Torbaanotaan dura manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii sadarkaa duraa aanaa Finfinnee banuun isaa ni yaadatama. Manni murtii kun tajaajila seeraa afaan Oromootiin sadarkaa mana murtii aanaatti jiraattota Finfinnee kanneen afaan Oromootiin tajaajilamuu barbaadaniif akka kennus manni murtii waliigala Oromiyaa toora marsaa hawaasummaa gubbatti beekseetiin ture. Manni murtii sadarkaa duraa kun afaan Oromootiin tajaajila kennuun akkasumas ammoo Finfinnee keessatti hundaa'uun isaa bu'uura seeraa kan cabsedha jechuun paartiin Izemaa dhimmichaaf ibsa waliigalaa akka barbaadu mana murtii waliigalaa federaalaa gaafateetiin jira. Dargaggoonni Oromoo jiraattota magaalaa Burraayyuu fi dhalattoota godina Wallagga Lixaa kanneen 50 ta'an ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin booda baatii 9 hidhamuun osoo mana murtiitti dhiyaatiin ammas gara magaalaa Naqamteetti geeffamanii hidhamanii jiraachuun himame. Achuma godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa magaalaa Arjoo Guddattuu fi Diggaa Ifaa jedhamuttis sababa shanii wajjii hidhata qabdan akkasumas ijoollee teessan barbaadaa fidaa jechuun haawwalee dabalatee namoonni 139 manneen hidhatti dararamaa akka jiran maatiin hidhamtoota kanneenii OMN'tti himaniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosateetti maqaa sarkatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun waraanni mootummaa jiraattota bobbaa fi gala dhoowwaa jiraachuu maddeen gabaasani. Guyyaa 3 dura humnoonni kunneen dargaggoo maqaan isaa fi eenyummaan isaa ammaaf hin beekamne bakka birootii fi duun aanaa Boosat ganda Borcataa jedhamutti ajjeesanii reeffa isaa darbanii deemuun nama kana maatii isaattis waan irraa barbaadamee dhabameef waajjiruma bulchiinsa aanaa Boosatitu fuudhee awwaale jechuun namni taatee kanaa itti dhiyeenyaan hordofaa ture tokko Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himeera. Odeessa keenya xumuraatiin sababa gocha mootummaa kana faallisu Facebook irratti maxxansuun uummata kakaaftan jedhuun dargaggoonni 3 jiraattota godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashmannee ta'an kanneen maqaan isaanii Qeerransoo Ahmad Qeexii, Jamaal Muhammad Kasiibii fi Tamaam jedhaman tika sirnichaatiin adamfamaa turuudhaan gaafa caamsaa 26/2021 osoo isaan magaalaa Adaamaarraa gara Finfinnee deemaa jiran humnoonni mootummaa qabuun erga dhabamsiifamanii booda maatiin barbaadaa turuun waajjira poolisii magaalaa Shaashmannee ganda 81 jedhamutti hidhamanii jiraachuu maatiin hidhamtoota kanneenii himaniitiin jiru. Oduma wal fakkaatuun godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamolee keessatti dargaggoota ilaalcha abaaboo shanee qabdan jedhuun hidhaa jiraachuu odeeffannoon naannicharraa OMN dhaqqabeen
mul'isa. Waxabajjii 4 bara 2021 dargaggoo Abdur Ibrahim hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka hiikamaniif sababa kadhannaa taasisee barruu fuula feesbuukii isaa irratti maxxanse qofa ganda dhaloota isaa Shaaboo Raabatootii humna addaa poolisii Oromiyaatiin qabamu hidhamee jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoon guyyaa kanaaf qopheeffanne kanan gammaa daawwattanidha. Oduu isinitti himuun isin wajjin kan turan Usmaan Baayuuti. Ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur sagalee Abdii Jamaalillee na wajjin jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkaa fi waliigalaa federaalaa gaafateetiin jira. Dargaggoonni Oromoo jiraattota magaalaa Burraayyuu fi dhalattoota godina Wallagga Lixaa kanneen 50 ta'an ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin booda baatii 9 hidhamuun osoo mana murtiitti dhiyaatiin ammas gara magaalaa Naqamteetti geeffamanii hidhamanii jiraachuun himame. Achuma godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa magaalaa Arjoo Guddattuu fi Diggaa Ifaa jedhamuttis sababa shanii wajjin hidhata qabdan akkasumas ijoollee teessan barbaadaa fidaa jechuun haawulee dabalatee namoonni 139 manneen hidhatti dararamaa akka jiran maatiin hidhamtoota kanneenii OMN'tti himaniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosateetti maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun waraanni mootummaa jiraattota bobbaa fi gala dhoowwaa jiraachuu maddeen gabaasanne. Guyyaa 3 dura humnoonni kunneen dargaggoo maqaan isaa fi eenyummaan isaa ammaaf hin beekamne bakka birootii fiduun aanaa Boosat ganda Borcataa jedhamutti ajjeesanii reeffa isaa darbanii deemuun nama kana maatii isaatis waan irraa barbaadamee dhabameef waajjiruma bulchiinsa aanaa Boosatitu fuudhee awwaale jechuun namni taatee kanaa itti dhiyeenyaan hordofaa ture tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himeera. Odeessa keenya xumuraatiin sababa gocha mootummaa kana faallisu feesbuukii irratti maxxansuun uummata kakaaftan jedhuun dargaggoonni 3 jiraattota godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashmannee ta'an kanneen maqaan isaanii Qeerransoo Ahmad Qeexii, Jamaal Muhammad Kasiibii fi Tamaam jedhaman tika sirnichaatiin adamfamaa turuudhaan gaafa caamsaa 26 bara 2021 osoo isaan magaalaa Adaamaarraa gara Finfinnee deemaa jiran humnoonni mootummaa qabuun erga dhabamsiifamanii booda maatiin barbaadaa turuun waajjira poolisii magaalaa Shaashmannee ganda 81 jedhamutti hidhamanii jiraachuu maatiin hidhamtoota kanneenii himaniitiin jiru. Odduma wal fakkaatuun godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamolee keessatti dargaggoota ilaalcha abaa'oo shanee qabdan jedhuun hidhaa jiraachuu odeeffannoon naannicharraa OMN dhaqqabee ni mul'isa. Waxabajjii 4 bara 2021 dargaggoo Abdur Ibrahim hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka hiikamaniif sababa kadhannaa taasisee barruu fuula feesbuukii isaa irratti maxxanse qofa ganda dhaloota isaa Shaaboo Raabatootii humna addaa poolisii Oromiyaatiin qabamu hidhamee jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoon guyyaa kanaaf qopheeffanne kanan gammaa daawwattanidha. Oduu isinitti himuun isin wajjin kan turan Usmaan Baayuuti. Ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur sagalee Abdii Jamaalillee na wajjin jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkaa fi waliigalaa federaalaa gaafateetiin jira. Dargaggoonni Oromoo jiraattota magaalaa Burraayyuu fi dhalattoota godina Wallagga Lixaa kanneen 50 ta'an ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin booda baatii 9 hidhamuun osoo mana murtiitti dhiyaatiin ammas gara magaalaa Naqamteetti geeffamanii hidhamanii jiraachuun himame. Achuma godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa magaalaa Arjoo Guddattuu fi Diggaa Ifaa jedhamuttis sababa shanii wajjin hidhata qabdan akkasumas ijoollee teessan barbaadaa fidaa jechuun haawulee dabalatee namoonni 139 manneen hidhatti dararamaa akka jiran maatiin hidhamtoota kanneenii OMN'tti himaniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosateetti maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun waraanni mootummaa jiraattota bobbaa fi gala dhoowwaa jiraachuu maddeen gabaasanne. Guyyaa 3 dura humnoonni kunneen dargaggoo maqaan isaa fi eenyummaan isaa ammaaf hin beekamne bakka birootii fiduun aanaa Boosat ganda Borcataa jedhamutti ajjeesanii reeffa isaa darbanii deemuun nama kana maatii isaatis waan irraa barbaadamee dhabameef waajjiruma bulchiinsa aanaa Boosatitu fuudhee awwaale jechuun namni taatee kanaa itti dhiyeenyaan hordofaa ture tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himeera. Odeessa keenya xumuraatiin sababa gocha mootummaa kana faallisu feesbuukii irratti maxxansuun uummata kakaaftan jedhuun dargaggoonni 3 jiraattota godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashmannee ta'an kanneen maqaan isaanii Qeerransoo Ahmad Qeexii, Jamaal Muhammad Kasiibii fi Tamaam jedhaman tika sirnichaatiin adamfamaa turuudhaan
Gaafa caamsaa 26 barkum 2021 osoo isaan magaalaa Adaamaarraa gara Finfinnee deemaa jiran humnoonni mootummaa qabuun erga dhabamsiifamanii booda maatiin barbaadaa turuun waajjira poolisii magaalaa Shaashmannee ganda 81 jedhamutti hidhamanii jiraachuu maatiin hidhamtoota kanneenii himaniitiin jiru. Odduma wal fakkaatuun godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamolee keessatti dargaggoota ilaalcha abaa'oo shanee qabdan jedhuun hidhaa jiraachuu odeeffannoon naannicharraa OMN dhaqqabee ni mul'isa. Waxabajjii 4 barkum 2021 dargaggoo Abdur Ibrahim hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka hiikamaniif sababa kadhannaa taasisee barruu fuula Facebook isaa irratti maxxansee qofa ganda dhaloota isaa Shaaboo Raabatootii humna addaa poolisii Oromiyaatiin qabamu hidhamee jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoon guyyaa kanaaf qopheeffanne kanan gammaa daawwattanidha. Oduu isinitti himuun isin wajjin kan turan Usmaan Baayuuti. Ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaal illee na wajjin jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork